ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ተቋዛ ወይመናለ ዲሳ ወሪ አርሲሌ ዱጋ መለቃ ወሪ ኑባሳ ጀተኑ ወሎማ ወጂኒን ኢሳን ኬና ቃማ ኬና ኢሳንማ ወጂን ዱጋ ባስና isini qofa miti dhimmi mallaqaa nama hunda beekaa fi hayyuu fi sheekii fi qeesii hunda barbaachisa. Nama tokko lamaa miti. Baga baastaniimi warri wallolle isin wajjin dhugaa baase gartee dhugaa baate tana isin wajjin hordofne nulleen isin wajjin takka taane hordofne dhugaa kana ifaan ifatti baafne namuutu nagayatti galu dadda. Hinafu tamallaqaa yeroodhaaf hinuu kenna. Awwala kan dursu miskiina kana bakka abuuf nu jedhana rabbi sodaadhati lubbuun namaa bahaa jira lubbuun namaa dabraa jira. Namni gartee bishaan hanqatee jira. خملقا يادنا ملائني أكنت أبدا نفو يوم من دبتين نمرة تكتك ترجع ولا دبتوتا نمني كبامي خلاص بيتاني ببكم ملائني جرول كنا أول مال بربان نموتو إرادو بتشون درك مسادي خملقا دا خنا مو خندرسو نجين يدرسا أفاني نتوادو بتوس لبونا ما خنا برارتتي واني درسو سلا سلاني درك من ما إسلام الرتي يوم قرتي أذري ركو خيسا بلا يوخان أبو خيسا كجرا توتاته صلاة جيسان وصون تين لبو تيسان برار سدرسا لبو سان تباس الدرسا لبو نمات درسا وانتين خناف سنير الدلقادا والرياضة خن التنس أنا ملي أمانة سني خن نجرا إمري شادافي وسليمان آنولي رساسا إلو اللي أمانة ستياتو ساخنا بودا قدي باتني تكو تكو تيواسا خينيا من الديبسو عمر اللي يو خنا رجع جراتو تاتي ورّي قرتي عمر وجيبو في بكا خنا اللي جرو تاتي نابودا ساعتي أما خنا قدي باتني نما كبا ميجرو قديسا غمار ستيلة نما كبا ميجرو قديسا غرا ورلو تيلة نما كبا ميجرو أكوما فيديو رفيد دني توم تنسان كونو نتيلة قديس نجرا وانجرو أكاسيتي فيديو دان أمني أكنا جاي أرجعتو أكنا مني تزجب أرجعتو نقول بارك الله فيك جولنا رسيلة نما سيمبرجرو كونو نجاي أنك جيسي نجرا جولة والله كونو جيسي نجرا نجاي نخينا بو جارسون ما اتفقوا بكا كبا متي نجاي أنت تزجب بدأ في التاني إن شاء الله أكاسيتي هنا ربي جدو خينا نجاي هابوسو نما في شرا خينا نموني سيمبرابو برباد إن شاء الله ماكي تكتي واجد جدون سوري جولة أمور يجرو كوني ورا نما كبسو انتهى جولة تين تبرا جولة جراتشو أبني دلله مريكو سيجو برباد دكا بود كوني دفن مرايو جولة نامنو سلي نمين كبرنا كبير دينكو كونو كم جولة مسرة ياته نما كبده جتومار تبران له تي تنما كبدو جرام دي أما سال ورّي نما كبو يا ده نيس قلچانو بيساني يو جرات جتشو برباد ده بودن كم تام جتشو برباد ده يا يعني وان هم بيني إسني يا إجرات نزلها يعني قلچان يا ماكينا يا ده إلو كنا رتي namoonni ijoollee muraasni gara keenyas ta'ee namoonni waan kana keessarani nageenya kana buusuu barbaadani turee shayxanaa miti nagaa barbaadna kan nagaa barbaadne shayxana nagaa barbaaduun immoo gartee nufuu irra bilbilanii kutte dubbadu ninjira dubbadu hayyee yaanni amma iduu siin jedhe kuni yaada gaariidha yoo dhugattu wanti kun haalaan lamuu dhugattu wanti kun haa dubbatamu yoo jedhamu taate gartee ijoollee gara lamaanii raayyuu warroota waan kana dadurummaadhaan deemaa jiru walitti qabamee akkasitti osoo dubbatamee waan jedhu barbaade beeken yaaduma iduu san jechuu irratti dabalata. yaa ijoolleen reefu tan amma ijoollee waan san keessa jirtullee umar tokkollee seeneen ture Kinga Ahmadillee seeneen ture ijoollee biraa garuu hin argine Kinga Ahmad akkuma argitanitti walii galuu hin dandeenye haasawaani sanumaaf bu'ee ijoolleen immoo nageenya ijoollee waan kana keessa jiraatanii warri nageenya barbaadan nagayaan nama waliin haasawuu dhaggeeffachuu fi dubbachuu dandeessa yoo jiraatan seena manni mana Oromoo hundaafiti mana namni hundi itti wal qixaati ka tokkotti gabbu'ee tokkotti ol ka'uu miti seenuu ni dandeessan jechuun barbaada. Hayee itti. Assalamu alaikum hundi keessan akkam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akki gootan hedduu egaa ganamaati isin jalaan ture hundinuu namni naga jibbuun jiru nagauma wayyaa Oromoon Oromoo cabsee tokko ol ka'ee tokko kan gadi bu'u hin jiru
maaliif tokkoo fi tokko jechuun hundinuu nafsii waleeti namni diinaa miti eenyu akka injifatu agartee hin beeknu kun akkanumaan jechuudha. Ibbileessan cabsaa hin cabsu. Kuni dogongora. Ammaan yaadni isheeneef waan biraatii miti. Waan maallaqaatis kaasan, waan maalis kaasan. Kuni hundinuu boodarra lubbuu namatu duras caala. Lubbuu namatuun asii aana nuti jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti gama lammaniin gamta lubbuun namaadha harka namaa jirtu. Umar amma sila gartee dara ol gashii siin jee. Inni odoo bu'uu dhabe bareedaa ture isatti gashii inni fi iluun ijoollee amma qabamtee jirtu agartee gara gama lammanirraa labsanii ijoollee gartee harka namaa jirtu dhaabsisuu haadha amma kanaa labsanii. Maaliif iluun wanni iluu maqaa ta'eef iluun awwalarraa hanga ammaadhaa ijoollee wajjin akkana godhaa falaatti qura ta'u amaarri baanansan namni jiru ture is. Umarmoo maddii keenya ijoolleen hin dhageessi inninis akkuma kanatti hoggaa gamni tokko wanni jee nama hirmaachisuu ture. Ani walloodha amma kanaafis saneefis hin jiru. Ijoolleen harka namaa jirtu wanni roorrifamtus hin jirtu ijoolleen gad dhiifamtu. Baadaa ijoolleen gad dhiifamte immoo dirqama araaramuu qabna. Dirqama Oromoon kutaa 11 funyaan nu qabee eenyu akka balleesse gama lamman laalee murtii dirqama itti kennee gartee murtii aakhira itti kennuu qaba jechuudha. Oromoon hayyuu qaba, beekaa qaba. Oromoo akkamitti nyaata? Oromoo akkamitti hogguma hidheetuma ilma saadhaa mucaasa ijoollee xixiqqoo warri asirraa iyyee ati hidhi ati akkana godhi jiru kuni ofii waliin qabanii ijoollee daa'imman xixiqqoo of hin beekne amata 10 2 13 hoggaa wanni jaan akkumatti garaan nama danda'a. Kanaafuu odoo laayibiin kun hin cufamin ijoolleen harka namaa jirtu amma kana gadaa dhiifamtuun jaan. Iluu umarati baga sheente amma kana labsaa ijoollee gadhiisiisa. Isin gargaarra. Eeder dhiifama naa godhii si dhaabsisuu keessatti asirratti dubbii ati dubbattee irratti ijoolleen amma qabamtee hidhaa jirtu ni jirti. Ijoolleen amma ijoollee bira eenyufaa bira jiran ni jiranii. Eedaa halkan guutuu viidiyoon amma gartee akkuma kanatti halkan tumamaa bulte eessa jirti ree maayikiyaa isa harkuma isaanii jirti. Harkuma ijoollee jirti eessa jirti. Eenyu bira jirti ni beektaa? Mana isaanii ree takka cheekii goolee jira kan amma wanni gadhiisan. Mucaa tokko bilbila isaatu kanatti kennan kan waadii dawaasir jiru. Waadii dawaasiritti kaleessa qabame hanga ammaa isaan bira jira. Achitti dabarsan. Biyyee kusaan nama eenyu harka jiran hoo dhugaadhaan. Oromummaadhaan garaa qulqulluun rabbii jecha waliin sobnu dhugaa rabbii jecha Oromoon agartee nu tokko hojjan beekuu nuuf haa baasanii gama lachuu namni gadaa dhiifamu. Hayyee Umar dhagee Umar bilbil Maaki ani maal jedhe beektaa joornisootaa dhufe yeroo tokko kijibni dhugaa fakkaataadhaan. Ani maal isin godhe anuma himata martisa. Anatu isin tume laayifirra fidemoo anatu tumaa jedhemoo viidiyoo fidaa yoo barbaaddan sagalee fidaa kan nama tumaa jedhe ajjeesaa kana nanarraa gora abboon. Oke bakka 100 jira kan nama gartee orgaa jarri akkana jarri nuyi fi ta'u. Akkamittiin jirre viidiyoo 100 na bira jira siin dhaggeeffachiisa jira. dhagaa. Ilu dhaggeeffadhu. Ila. Dhaggeeffadhu sittani mana wajjin haa ta'uu fedhu maatu sittani mana kanatti mana dhaggeeffadhu wajjin haa ta'ani. Natti waan uummataa hafe waan Indaga. Umar na dhagee ana waliin haasee dhagee. waan Isin kiyyaa amma dhiisa. walitti Waan deebiin uummataa hafe. dhagaa walitti deebitanii nagee buusuudhaaf himi. Ijoollee miskiinaa isin harka jirtu eenyu harka akka jirtu yoo beektan akka gadhiifamu isin amma reefutan uummatii fi kiingii nuti. Ila. Yeroo tokko maal kirtani amma hin dubbatta. Galatoomaa ila waan nama raasuu qabnu waa'ee iluu osoo hin taanetti waa'ee Umar Kaan osoo hin taanetti waa'ee ijoollee miskiinna nagaratee tumamaa jirtu haa dubbannu. Amma nama lubbuun nu baate jedha jiranii dhugaataaf sobataa hin beeknu. Mucaa tokko lubbuun badda jedhaa jiru. Ijoolleen keenya walillee dhaga'u miidhaa hagas hundallee raawwanne. Dhiisallee gaffurallee hojjenneen ijoolleen keenya sa'aatii ammaa gallakkisu. Eenyuun beeka yoo ta'e. Garuu ijoollee walluutu ni nama isaan hin deemu nama hogganu dhabne. Namni waan kanarraa dhaabadhaa jireenya jara qabatu yoo jiraate seenee maakii sa'aatii mammaa kana mana keetirratti umariin ta'e heeyidariin ta'e waan kana labsii haa baasu. Lubbuun namaatu baate jechaa jiranii waan nama iluu kaan jennu tokko hin jiru.
Ijoollee wallootirraa namni waan kana ila namni waan kana ofirratti fudhatu yoo jiraate akka ustaaz muftiin jedhan kanatti seenanii ofirratti fudhatanii nama ka lubbuun du'e ka jiru haga nu baasanii heennallee ijoolleen nama isaan maddii jiru haga lakkisanii waan kanarratti hojjedhaa malee wal komiidii isaa wal komiitii deebina rakkoon qabu. Yaa amma laal galatoomi laal amma asbirit ila reefu saamiqa saalaman ta'u ila reefu isin dhaggeeffataa hin jiru amma kan warri isin amma kan warri koomantiitis ta'e warri nu laala jiru anis kan isin dhaggeeffatu jiru rakkoo baruudhaaf tokkoffaan san isin dhaggeeffatu warri kan nuti warri haasa'u jirtan immoo warra waatee miti amma immoo karaa furmaataa gisee deemnu immoo karaa kam deemnaa ijoollee qabdee yoo dandeessan maaliif nama guddoo afaan hin seenina ustaazota afaan hin seena maaliif abaarsa hin fudhatina abaarsi amma nama dhaqqabdi yoo hadiddan ta'e biyyi isin abaara manguddoon isin abaarsi ustaazonni isin abaara akkasitti abaarsa fudhachuu karaa abaarsa fudhachuu hin deeminaati amma ijoollee qabdan koottaa karaa lameenuu ijoolleen haa gadhiifamtu miskiinni garaafu nyaatee garaa'uu hin qabne kuni haa gadhiifamani ani amma nageenya haa buusun tokko caaluu hin danda'u bakka mana kanatti mana walqixxummaati sanifu karaa lameenuu namni lameenuu gadhiifamuu qabaadhaan kan hin jechaa jiru. Ila maakeetti nagaa barbaaddaa miti. Ila maakeetti nagaa barbaadde yoo ta'e eenyutu ijoollee walloo kan abbaa itti ta'e ofirratti fudhata. Hanga nama san fiddutti akkuma amma ustaaz muftiin jedhan kanatti namni itti gaafatama fudhatu gama wallootirraa yoo jiraate qofa wanni kun furamuu danda'a. Yookaan immoo akkanumatti haasaa qofa ta'a. Kiingi Ahmad amma mana biraa keessatti lola labsaa jira. Nama lubbuun baata jedhantu jira. Ijoolleen sa'aatii halkan idaa jechaadha wanni ta'aa bule waan takkaa addunyaa kanarratti ilmi namaa waliin godhini diina takkaa hin godhini. Ijoollee biyya afaanitti safaraa bulan kana keessallee nama lubbuu dabarsantu jira. Waan kana yoo namni wallorraa jiraate namni waa beeku namni dubbii danda'u namni dubbii fudhachuu danda'u namni haasaa danda'u yoo jiraate fidaatii galcha waan kanatti furmaata godha. Yoo amma akkaataan Umar dubbatu kan akkaataan Haydar dubbatu kanaa miti dubbiin. Namni ijoollee rakkisaa jiru dhibbaan dhibbatti harka guddaa ijoollee wallooti. Namni nu bira jiru nama saniyyuu ijoolleen keenya nyaachisaa obaasaa jiru. Isaan garuu biyya afaanitti naqaa viidiyoon deema jira. Miidiyaa kana gubbaa Oromoo kutaa hedduutu argaa jira. Ani arsiteef kanan dubbadhu yoo danda'amaa ta'e furmaata karaa kanaan godhaa namni wallolaa dubbii kana hammalachuu danda'u irratti fuudhuu danda'u yoo jiraate qofti haa seenuu yoo kana hin taanetti akkaataa kanaan wanni dhumatu hin jiru maakee. Ayyee rasaasa dhagee rasaasni Umar amma ayyee amma laal isinis ni fidattan rakkoo miti laala ani amma nageenya wallaahi laazim isinillee booda rakkoorra buutan maaliif jennaan shoortaan biyya sanii yoo isin qabdee yoo wal miitanii akka tasaa osoo wal miitanii lubbuu nama tokkoo badee ni fannifamtanii ajjeefamtan gaafa isin fannifamtan immoo nuti akka Oromoo tokkotti waan isin walirra gootan nu gaddisiisa isin galee biyya namaa keessatti akkanatti wal godhu akkanatti haala akkana wal godhu sirriidhaa miti saniifuu nama bikka nu bu'a haasawaa ni beeka nama guddaa jettan amma fiduu hin dandeenye jechuudha isin galee akkas goonee dubbii tana yoo nageenyatti hara nageenyatti deemne bireeda maiki dhaggeeffadhu anaa fi Kiingi Ahmad keessa waliin bilbilaa waliin dubbifnaa isaa Kiingi Ahmad labsuu jira maali labsuu jira namaan dhagahin beektan nam beekan Kiingi tokko amma nama bakka nu bu'a takkiin namni kun haasawaa ni beeka jettan yoo jiraatan fidaan amma ni jira ijoolleen amma ijoollee arsii raayillee akkasumas illee dubbii tana amma nuti bikka tana akka barbaannu ijoolleen qabamte akka gadhiifamtu jechuudha. Isinii galee? Dhagahaa jirra namni bakka namaa buubiyettee yaani warruma gaa nama beeku namni tokko nama haasa beeku bakka buufataa nama haasa sirriitti haa ta'u bakka buufataa nama sirriitti diriirtee dubbatu bakka bu'a jecha bakka biyettee masuulummaa sannan fudhaa haasaran haasawaa dandeettii haasawaa hin qabaaju namni biyettee akkasii bakka bu'u qabaa jecha osoo biyettee nama biraa nama haasan biyyan hin taane warri akkasiitti jira warri bakka buutu namni haasa sirriitti haa ta'u jira. Warri turi garuu asii galaan dhufne tilaa nama dubbatu jira garuu dhufne nam biyya kana wanti hin dhufe ol gashitaa jechaadha itti ishee godheetan jira. Kanaafuu abbaan biyyattii haasa biyya keenya dubbadhaju olaa galu yeroo sanii yeroo bahooma tulummaa fudhatu maateeti. Anoolee dubbadhaa. Anoolee.
Sulaiman carraa kenne kooyi bas kee fixattee kooyi umar. Sulaiman dubbat. Ayyee nama bakka sheer gootee miti. Suleymaan aanoli isinoo nama eenyuutu waan kana mee? Imrishaa galchi imrishaa. Imrishaa? Hayyee imrishaa mee lakkoofsa tokko tuqi. Imrishaan kun nama arrabtu otoo gashuu maatte Sulaiman itti fufi. Kooyi umar. Umar kooyi nama san barbaadaa irraa. Sulaiman itti Dhaqee nama arrabsuu fi haa hidees akka gadhiistan barbaanna waan ta'eefu hin galchinu mana kana manneen wal qixxummaatii isin hin jeen jira guma duraatu. Mee imrishaan kamii lakkoofsa tokko tuqi. Harkaan jiru ilaa amma akkam? Imrishaa lakkoofsa sagal barreeffadhu ammaas argaara. Bustan wallahi hin kabajamtan malee hin salphattan. Namni nagee jaalatuu fi namni nagee dubbatu wallahi bika hundattuu kabaja qaba hin jaalatama. Nageenya jechuun wanta akka nageenya caalu hin jiru jechuudha addunyaa kanarratti wallahi laazim. Guyyaa san silaa nagee buusinaan jaali silaan dhagee gaafa ittantu jira. Gaafa shortaan fuutee isin fannistu way gaafa san gaafa isin jechisiisu jira. Saniifuu ammatti osoo waliin tuffatiin osoo nallee dubartii dheettanii nallee hin tuffatiin wal dhageenye yaada walirraa fudhannee kanama arrabsuus ta'e hundi keessan ani isin jaalladha baala gees ta'ii feetun ta'ini ana biratti tokko hundi keessanuu akkasii walirraa dubbii fudhannee bikka isin buus fiddanii miskiina qaqqabdan gadhiisanii nagee buusnaa jechuudha. Okay, nagee buusuudhaaf dirqama nama hayyuu nu barbaachisu dirqama sheekni nu barbaachisu nuti ijoollee taanii walii galee nagee buusuu hin dandeenya moo hin dandeenyu ni dandeenya. Isin galee miti. Kanuma kanaan dubbachuu barbaadu. Walla ga'uu barbaachisaa malee sirriitti danda'ama. Walla ga'uu barbaachisaa naannoo waliin dhaga'e. Namni guddaan dhufuun qabu nageenya buusuudhaaf. Nuti wal dhageenye nagee buusuu hin dandeenya. Okay. Sirriidha. Walla ga'uu barbaachisaadha dursaatti akka tibaantu garuu namni walla gahaan Nama jiru. biraa eenyu galcha nama atis sheer godhi nama waan kana dubbatee dubbiin tunis. Boona oda ka jala kana jiraate boona lakkoofsa tokko tuqadhu boona. Lakkana hoo jiraate boona lakkoofsa tokko Mee tuqadhu. dhaadhiifama adda Mahammad Joo tokko ol gashi mee nama bishaataadha yaada nagaa qabaa mee ol gashi maayikii mee adde takka takka dhayyuu mee. Amma namni adeedha. ijoolleen warra ijoollee qaqqabanii gaarii kun eenyu fa'aa qabee haa dhufan. Kalaas adeen baanu kana gashi adeen kun nama biyyatee warra mootummaa wajjin dalagu inni illee nama cimaa nama haasana gaa beeku gashi isaas biyyatee lakkoofsa tokko haadhaatu. Lakkoofsa tokko dhayyuu yeroo dar. Eenyu maqaan? Adda Mahammad adde mee lakkoofsa takka dhayyuu mee. Adam. Amma maal lakkoofsa tuqanne. Itti bilbiltee jirtaa edar. Naa bilbilee ture ol nagashi naan jee naa bilbilee. Okay. En tuqanne ree amma maal lakkoofsa tokko tuqanne. Mahammad jaa mee adde meerre. Lakkoofsa tokko tuqadhu jiin. Mee lakkoofsa tokko tuqatee? Woy. Warri koomentii illee tasgabbaa shi nagee buusaa nagee waan gaarii barreessaa. Waan gizee hunda bita deemtanitti wanti gaariin afaan keessaa bu'u. Okay? Haasawni gaariin sadaqaadhaa jedhama. Waan gaarii dubbadhaa jiratti nama walitti hin buusinaa dhugaa rabbii. Bareedaa miti amma ijoolleen tun amma wallaalummaas ta'ee ni beeyta jechuunis ta'ee harka dhahuunis bika hedduu nama buuste. Amma akka Joon Daani'eel argitan gaafisa nama 20 meeqa laalameeti har'a mana hidhaa jira jechuudha. Maaliif jennaan heddumminni namaa fi harki nama dhoysisuun ijoollee tana shoorxaan qabdee hiitee dachi jala yoo dabarsite booda numaatutu wayii janna jechuudha. Keenyumaa keenya waan ta'eef jechuudha. Waan gaarii dubbadhaa koomentii jalaan. Mee hin agarree bar ilaa ammaa mucaa galchinaan jette. Gurbaan hin dhufne biyyatee gurbaan maqaan isaa dhaabi Heedar. Ahmad Kuno Okay. Adam Mahammad jaa erga. Adam Muhammad jaamoo Ahmad Adam tanan argeemmoo.
Timen jira me turgame. Adam لا يا دمر ربافنا فيه bara kasi Barcelona. Nama bakka itti fufaa isin itti fufaa. isa seenee biyyatee taa'u maayikii biyyatee maayikii dhageessaa miti. Sulaiman Imrisha ya da kisan tifufa. Sulaiman dubbatu mee? Gabaa kan qabu na fakkaate Sulaiman. Adama lakkoota tokko dubbadhu Adama uummata. Ergadhu mee gastii ergadhu. Adde me gaster gadduuti lakkoofsa takka dhayyu maal taate si? Ahmad Adam kan jiru kun isaa wayi. Injiru jedhan nama hin jirre maal gootanii dhinkii gootan qoyaasin yoo jiraate haa ergatu. Injiru bakka isaa nama hin jirre. Naa bilbilee bar naa bilbilee. Jira booy. Yoo jiraate haa ergatu. Maal isaa tokko gaafa tareen yoo ergatu. Gastiin guutuun itti ergadhu gastii. Maakii ati galatuumi dhugaa jabduu ta'e ulfaatu. Sillee mataan si cinqameera. Amma ijoollee wallollee akkasumatti nama jabaa isaanirraa bakka bu'ee dubbii kan ofirratti fuudhu haa fidanii dubbiin akkasitti furmaata argata. Akkasuma ijoolleen kennalleen Ustaaz Muftii bira ijoolleen tarattuun jirti jedhee yaaduanii hin dhageetti ijoolleen ta'e. Ustaaz Muftiin ni jira gama Arsiitiin jechuu. Maaliif ni fudhadha jee jira waan ta'eef amma walloorraa fidaatii ijoolleen hidhamtee rakkataa jirtulleen haa gadhiifamtu jechuu. Yaa ijoolleen kennan dhaga'u itti amanallee isaan biraan ta'u namni takka ijoollee wallootaan addi wal dhaga'u irratti rakkoo qaba. Umariin kun faante akkasuma kiingii Ahmad faante namni lolaa jiru jabeessee isaanii. Usuleeman shabaka si qabaa arabar. Maqaa namaa asirratti dhaneetu maqaan kee haasa'i rata. Dhiisi amma madiisi. Sulaiman haasa'i. Sulaiman inni turkii qabina fakkaatee bara. Ayyee Umar namni. Bu'ii deebi Sulaiman bu'ii deebi. Ila amma Ustaaz bu'aati Ustaaz Muftii bu'aa abdii kun illee mana haadhafaatee jira isatti illee hima nullee isin jala dhufnee itti himna ijoollee teenna nageenya barbaannaa nagaa barbaaduun homaa rakkoo qabna wallaahi laazim namni taazabee ustaazonni keenyaa'u ajabnu raajaanii jiran nama guddaadhaan abaarfa yoo abaaramte immoo wallaahi bika guddaan geenyu jechuu hunda keenyaa'u abaarsi ammas gaariidhaaf ka gaariin taane hunda dhaqqaba abaarsi jechuu sinigalee gaafa balaan buutu balaan walumaan nu xareeti malee kanaatu gaariidhaa kanaatu badaadhaa hin jettu sinigalee balaan gaafa namarratti buute jechuu. Oromoon balaa ifra buusuu hin qabu. Sababa nam tokko sababa nam lama. Saniifuu nageenyi buusee nageen jaalalaan gammachuun waliin jiraannaa jechuu bakka. Saniifuu amma nama nu bikka nu bu'aa takin dubbii hin furaa nama hidhamees hin gadhiisisnaa warra jettanii itti amantan fidaa. Ifama wajjin Imrishaa deebisiini. Sulaiman yookaan bu'ii deebii ka. Dalagaan jiru waan ollee bareedee gastii keessaa namni biraa bu'aadha nama ijoollee haayee. Amma dubbadhu xiqqoo dhageessaa. Laale Umar ati abaluu galchi sun ta'e nama dubbii bakka nuti akka wallootti bikka nu bu'aa ni dubbataa itti yaaddu yoo jiraatan fidaan isiniin je nama biraa galchi jechaan oliin. Tukana ulga sama yaada gaarii qabu namtu baadima barbaada. Yuunoo tutti akkasuma badanii tolchina jennu kan jedhu kana ulgachi abaa lagu natee buuda namni kun nama taa'u lee miti. Eenyu? Ilaa kan lakkoota tokko tukkataa jira. Eenyu maqaan? Sabboona. Sabboona tokko tukkatu sabboona. Ilaalaa. Dukkana laa. Biroo malee godhate. Anaa miti. Eenyu mee kamiree? Ila mucaa daa'ima laa ilaa irratan fiiqa balaa dhimaa ila. Irratan fiiqa balaa la mucaa daa'ima profaayilii godhatee ilaala. Okay. Irratti fiiqameen jira.